Harka fuudhee akkam jirtan fayyaa keessanii nagaadhaa galata waaqayyoo. Egaa namni viidiyoo kana dhaggeeffate waa hedduu barata jedhee abdii guddaa nan qaba jechuudha. Akkuma argitan kaargoo jechuudha. Kaargoo warreen ergattan waan isin fayyadu qofa malee hin fuudhina yookaan hin ergatina yoo isin hin jennu ragaa wajjiniin jechuudha. Egaa akkuma argitani anis waanan fudhadhee gale keessaa waan tariiti ani uffatuma waa xixiqqoo achitti kaawwadhu fudhadhee gale. Isin immootu warroonni kaargoo roottoodhaan akkasuma kuntaalaan kaartooniidhaan wantoota garaagaraa hiitaniitoo ergitan jechuudha. Maallaqa keessanii hin fixinaa lafatti yoo isin hin jennu waan qabatamaa hin taane tokko waan haasofnu isinitti fakkaata jechuudha. Gamanuma mee waa'ee kanarratti waa xiqqoo isin gorsuudhaaf isiniif qabadheen dhufe jechuudha waanan argeerra. Egaa obboleettii keenya tokkotu jira akkuma argitan roottoo kana hundaan galte jechuudha. Ishiin uffata kana mootu erga galteeniin booda uffata salbaajii nuuf kennite jedhanii warroonni ishii tuffatan biyya keessatti ni jiru jechuudha. Salbaajii arabaa guurtee biyya arabaatii nutti hin galte malee waan nuuf bu'aa buuste maalidha maal waan qannamsee qabu waan ijji nama laaltu yoom nuu kennite jedhanii warreen akkasitti komiina himatantu irra baay'ata. Garuu anaaf wanti naa hafe tokko hin jiru. Waanan achii fide hundaan kenne nama hundaafuu waliin gahee keessattuu uffata halkanii bijaamaa naamna kanneen namni barbaadu hin jiru. Kanaafuu mee ordoftoota kee warroonni si hordofan yoo baay'ee kan ta'an ta'ee akka fidatanii hin dhufne qabanuma uffatuma ta'ee uffatuma hin taane walitti haranii maallaqa isaaniitti akkasumas immoo galanii gaafa namaahis kennan kan galata hin qabaanne kana akka hin gooneeti maallaqa keessan qabattanii galuu isinii wayyaa. Warreen itti yaaddanii waa kennuu fi waa hojjechuu fi barbaadan maallaqa keessan qabaa galaatoo asitti bitaa fi kan jetteetoo dubbatte jechuudha. Obboleettii keenya kun waa hedduu irraa baratu jedhee yaada jechuudha waa'ee kaargoo kanarraa jechuudha. Obboleettiin keenya altan homaa fuutanii hin galinaayii ani haala kanaan kana hunda fidee tanan kennee hiree fixee tanan rakkadhee gara biyya alaa yoo nan deebi'a birrii 50,000 naa liqeessaa jedhee warroota duraan na jaalatan warroota duraan gargaaraa ture san hunda isaaniitu gaafan gaafadhu deebii naa kennuu didanii yookaan immoo nama na gargaaru nama na jajjabeessu nan dhabe. Kanaafuu isinis waan isin fayyadu qofa akka fudhattanii galtanii fi akkasumas immoo yoo biyya arabaa teenyu namni nuti gargaaruu qabnu nama akkamiiti boru gaafa garlee rakkannee rakkoo keessaa namni sun nu baasuu danda'a jettanii itti yaaduun yaaddanii gargaaruun yaaddanii waa hojjechuufin nama waa hojjettaniif sana akka adda baafattan obboleettiin keenya tokko nuuf qooddeerti jechuudha. Maaliif namni hundi rakkoo yoo namarra gahe rakkoon tokkorra gahe hunda bira akka hin geenye fakkeenya guddaa yookaan barumsa guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu isin amma isinii danda'ameen maallaqa keessan tarii namni rakkachuu danda'a namni rakkanne hin jiru. Garuu gaafa biyya ormaa teenye mana namaa keessa teenye maallaqa argannurraa nama gargaarree rakkataa rakkoo baasnu tarii nu gammachiisuu danda'a. Immoo yoo gaafa gallee rakkanne immoo namni rakkoo nu oolchuu hin jiru jechuudha. Eenyumtuyyuu nyaattee dhuddee uffattee yaraa uffattee gaarii uffatteettu namni dhimma kee qabu tokko hin jiru jechuudha. Yeroo biyya alaatii galan way qallatte way maal taate immoo akkana taate agalumatti duraan rifeensi keellee gaarii jira amma immoo maal taate akkana taate maa huqqatte
maa gurraachoftee ooy akka malee jirti yushiin imma warra namaan jedhu malee namaan jedhu malee nama micayyoon kun biyya namaatii galtee tarii yeroo sana nu gargaaraa turte amma mootu rakkachuu dhooltu mee rakkoon ishii maali itti dhiyaanne gaafanna wanni ishii gargaarus yoo jiraate yaadanillee jedhanii namni namaaf na'u namni namaaf yaadu hin jiru jechuudha. Kanaafuu bututtuu jechuudha dhugaa dubbachuu fi biyya keenyayyuu guutee jira akka barbaadan laaltanii bitachuu waan barbaadan bitachuu ni dandeessu jechuudha biyya keessan keessattuu garuu gaafa achi bittanii dhuftanii maallaqa keessanitti gannaxxanii kaargoo feetanii gaafa as geessanii namumtu uffanni biyyaa fi isiniin jedheen ture tanaan durallee uffanni biyyaa fi uffanni biyya biraatii finnee dhufnu baay'eetti garaagarummaa qaba kan biyya keessaa wayyaa isiniin jedheen ture egaa namoonni hedduun keessanii gorsa fudhattanis fudhattan namoonni muraasni immoo ati yaada kee salbaajii walitti hartee galtee malee uffanni guuteera keessattuu wantoonni akkana guuteera jettanii warroonni maqaa uffatichaatis dhooftan jirtu aan hunda isaatu argeen jira isinii galee shop raayisi Shein raayisi Temu raayisi Facebook raayisi onlaayiniin ani uffata irraa hin xalabneeyyuu hin jiru jechuudha. Isinii galee onlaayinumti ani hin beekne hin jiru onlaayiniin ani waa irraa hin xalabnes hin jiru jechuudha. Shein Temu Facebook wanti ani applicationii maqaa isaatiin jalaa babbada malee uffanni kiyya irra caalli ani kanan gadi bahee bitadhe osoo hin ta'in kan manatti na ajajame jechuudha. Kanaafin jechuudha yeroo darbes waanan irraa ofii kiyyaa argee akka hiriyoonni koo miidhaman waan hin barbaanneef galanii akka hin gaabbine waan hin barbaaduufi isinitti hime jechuudha. Amma immoo maal seetanii wanni hundi waan hin jirre wayi nutti fakkaata dhugaa dubbachuu fi wanni guutee jira jechuudha. Uffata aadaa jennaan guutee jira. Uffata shifoonii garagaraa jennaan guutee jira. Uffata qamisii adda addaa kan dheeraa ta'e kan gabaabaa ta'e surree ta'e wantootumti biyya ormaa keessatti arginu suni kan achitti maallaqni achitti ittiin bitamuu fi immoo maallaqni achitti ittiin bitamu garaagara jechuudha. Fakkeenyaaf uffata achitti birrii dhibbaan binnu herreega birrii dhibba jechuun birrii xiqqoo biyya saniiti jechuudha. Birrii dhibbaan uffata tokko yoo bitte birrii dhibbaa san jijjiiri jechuun haala biyya keenyatiin meeqan akka jiru sharafni meeqa akka ta'e gaafa herreegdee jettu asoo gaafatte kan asii kanatu irra siif wayya jechuudha. Kana fakkaata kana gorsa kanatti fayyadamaayi wanta isiniin jedhame dhaggeeffattanii waan akkanaa qofa fudhachuun qaba waan na fayyadu qofa fudhachuun qaba. Dhugaa maatii keessaniif illee gaafa barbaadan asitti galaatoo uffata bitaa fi isiniin jechuun barbaadan maatii keessaniifis ganaa achi wantoota haphii kana guurtanii galtanii kennuu fi irra asii jira jechuudha. Uffanni haawwoleen uffatan uffanni abbooleen uffatan hundi isaanii guutanii jiru. Isa sallaaltanii jechuudha filannoo keessanii bittanii warra keessanitti uffisuu daara baasuu ni dandeessu. Uffanni aadaatis guuteera isiniin jechuu barbaadetananii waan hiriyaa kiyyaarra ga'ee hiriyaan tiyya immoo hordoftoota keeti nuuf dabarsii naaf dabarsii namni lama soo dhaggeeffate irraa baratu anuu akkanaa jettee jechuudha. Viidiyoo kanas akkuma argitan jechuudha. Kana fakkaata horaa bulaa deebanaa warroonni mana kana faaraa taatan subscribe share like gochuu hin dagatina. Warroonni kanan birootis like share gochuun gatii nama hin kaffalchiisu. Warroonni maamila turtanis kana fakkaata turtii gaarii viidiyoo biraatiin viidiyoo nama bohaarsu viidiyoo barnoota qabuun walitti deebina turtii gaarii.